Salulee UAE jirtan ijoollee Imaraat keessa jirtan wallahi uuman siniin jedhaa torban kana keessa Oromoo qofa osoo hin ta'in Oromoonis keessa jiru sabni biraallee keessa jira ijoollee sadii na arge ka HIV ofirraa qabdu jechuudha. Lammiilee Oromoo dhukkuba HIV-tiin biyya Masriitii fi Keeniyaa Sumaalee keessa jiraatan carraa biyya Ameerikaa bara 2024 argatanii irratti gubate. Lammiileen Oromoo lamoota kumaatamaan lakkaa'aman irratti dhukkubni HIV erga argame UN'n biyyattii kan gabaase yoo ta'u dhukkubni kunis qaama isaanii keessatti kan argameef carraan kun irratti gubate jechuunis gabaasee jira. Lammiileen Oromoo biyya Sumaalee fi Masrii fi Keeniyaa keessa waggaa meeqaatamaa baqattummaa keessa turanii manguddoo ijoollee mootoo hin jedhin dhukkubni HIV irratti mul'achuunis kan mul'ate yoo ta'u egaa akka gabaasa kanarratti mul'isutti namoonni kun dhukkuba HIV waan qabaniif irratti gubate jechuunis dubbatee jira. Lammiileen keenya keessattuu biyya Masrii fi Keeniyaa Sumaalee jirtan warroonni nagaan yookaan immoo asiif achi fifiddan dhukkuba kanaan waan saaxilantaniif akka irraa qusattan warroonni dhukkuba kanaan qabamanis anduunaan margin biqilin isa jedhu sana kanaafuu jennaa isin balleessanii baduu waan danda'aniif akka irraa of eegdan. Shamarroonni Oromoo keessattuu warroonni Masrii fi Sumaalee Keeniyaa keessa jiraatan waan hedduu irratti waan bobba'an jechuun kan mul'atu. Egaa akkuma beekamu dhukkubni HIV kun waan baay'atee jiruu fi lammiileen keessattuu biyya Masir keessa jiraatan baay'inaan kan argame jedha gabaasa kanarratti. Egaa akka irraa qusattan asumaan immoo warroonni biyya adda addaa keessa jiraatan dhukkubni HIV waan ballachaa jiruu fi akka irraa of eegdan TV maal xiyyaa gamanumaan isin biraan ga'uufis egaa waan hafee jedhe aftee oduu keenya isin biraan geenya sheer gochuu hin dagatina warroota nagaa biraallee akka qalbii fadha video kana share osoo godhin biran dabalata ijoollee UAE jirtan wallahi uuman siniin jedhaa torban kana keessa Oromoo qofa osoo hin ta'in Oromoon keessa jiru sabni biraallee keessa jira ijoollee sadii na arge ka HIV ofirraa qabdu kana jechuun HIV'n akka malee biyya kana keessatti uumatee jira. Keessattuu ijoolleen ID hin qabne viizitaroonni biyya adda addaarraa viizitaroonni yeroo isaan maranii dhufu kana jennaan wal quunnamtiin jarri godhanii deeman ijoollee keenya lammii keenya akka malee miidhaa jira. Ijoolleen an arge keessa ka ID illee qabdu ni jirti. Dhiyootti ID baafatte amataa gadi ka ID hin qabne ni jirti. Kanaaf hundi keessan yeroo dubartii cheek gochuu waa lama isin gargaara. Yoo qabaattan at least dawaan argamaa jira gara biyya Ingiliz kana haga sun dhugaa ta'e saayintistoonni irratti qorannaa adda addaa gaggeessaa jiru. Haga sun dhugaa ta'e dhufee uummata bal'aa addunyaa biraan gahutti oofuu dandeessu. Nyaataanis jiruudhaanis biyyattis galtanii dawaa adda addaa fudhachuudhaan dheereffachuu dandeessu. Yoo hin qabaanne immoo tarkaanfii amma booda jiruu keessan keessa murtee guddoo murteeffachuu dandeessu. Tokko ofirraa dhaabuu waan kana ofirraa dhiisu haga fitanii haga hirmutanitti kana murteessuudhaaf illee of baruun isin gargaara. Humna isinii ta'a. Lama yoo dogoggortanillee of eeggattu. Baay'ee ani erga faarmaasii kana bane kondoomiin jalqaba dhufe aga ammaan dhumne gurguramne. Hoostifilii kumaatamaan dhufe kumaatamaan dhume. Wanta adda addaa kan dhiiraa kumaatamaan dhufe kumaatamaan dhume erga faarmaasii kana bane. Namni tokko yoo eeggatti kondoomii fayyadamu. Keessattuu lammiin keenya saba tokko akkuma lammiitti dubbachaa jira. Akkuma Itoophiyaa. Kana jennaan please share wal godha of eegaa har'a yoo isin of eegdan yoo isin fayyaa taatan maatii keessan har'a yoo isin of eegdan yoo fayyaa taatan ilmoo keessan biyyatti barsiifachuu dandeessu. Har'a yoo isin of eegdan
biyyaa taatan haadha abbaa keessa haadha yoo isin eegne yoo cabdan ba'aa taatu dhiisanii biyyatti haadha abbaa keessa ba'aa kanaa jennaan please of eeggadhaa hundi keessan check godhadhaa waan fayyaadhaan ol qabate wanti isin barbaaddan yoo jiraate immoo bilbila siyya profaayilii irraa fudhaa yallah